yeroo baay'ee wanti inni bitu maalidha jennee gaafanne. Gara alatti fudhatee ture jechuudha. Mooraa yuunivarsiitii Haramaa keessa jirtu waan ta'eef irra nama darba. Atiin beebiinsa gaafiin keenya waldaan kaaffee keessatti maal irraaffatee bahee beeka? Yaada biraatiin qabamee waan hin jiruuf malee teeshiniidhaan gonkumaa qabamee miti. Cichee waan ta'e duubatti deebi'u. Ni waldaadha maal isaa dinqisiifatta? Sirba tullu boolodhaa manii kan kee tullu boolodhaa manii kan kee mee sirba salmee akkam dandeessa? Tullu boolodhaa manii kan kee tullu boolodhaa na goyoomsitee bareega daasnaa goyoomsitee kan baaranaa tuuni roododhaa. Hiriyaa jechuun egaa maatii tokkorraa yookiin haadha tokkorraati dhalachuu irree baatan obbolummaa jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Yoom Multimedia kun Hiriyaa Shawaa.